Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Moosisaatii sagantaa keenya har'aatiin waa'ee faayidaa fi miidhaa jimaa yookaan caatii qama'uun qabu kan wal faana ilaallu ta'a. Biqilaan jimaa yookaan caatii jedhamu kuni biqilaa magariisummaan isaa waggaa guutuu irraa hin jijjiiramnee fi yeroo hundumaa magariisa kan ta'e baalli isaa kan nyaatamu yookaan kan qaamamuu fi akka si'eessituutti namootni yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa kan turanidha. Biqilaa jimaa kana fayyadamuudhaan kan beekaman biyyoota baha Afrikaa yookaan East Africans warra jedhamanii fi keessumaayyuu biqilaan jimaa yookaan caatii jedhamu kuni baha Afrikaa keessaayyuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti akka jalqabame seenaan ni ibsa yookaan seenaan nu yaadachiisa. Egaa biqilaan kun baha Afrikaa keessatti bal'inaan baalli isaa nyaatamuu fi naannoo baha giddugaleessaa keessumaa Arabiyaan Peninsula jedhamu keessatti bal'inaan kan itti fayyadamanidha jechuudha. Egaa namootni dur baala jimaa kana yeroo fayyadaman baalli muka kanaa sammuu namaa ni gammachiisa, ni dadammaqsa, dhukkubas namarraa dhorkaa, jabina namaaf kennaa, fedhii nyaataa hir'isaa, hirriba namatti baay'ate namarraa hir'isaa jechuudhaan namoonni akka aadaatti kan itti fayyadamaa yeroo dheeraadhaaf turan yoo ta'u, dhukkuba akka sukkaaraa faallee namarraa ittisa jedhanii amanu turan. Ta'us garuu dhugaan saayinsii jiru maalidha? Dhukkuba sukkaaraa fayyisuus ta'e jabina namaa kennuu isaatiif ragaan saayinsii qabatamaa ta'e tokkollee hin jiru jechuudha. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti caatiin qorichoota sammuu hadoochan yookaan yoo caatii yeroo hunda argachuudhaa baate sammuun keenya akka sirriitti hin dalagne yookaan dippendensii akka ta'uuf kan godhanidha jedhee kaa'a jechuudha. Baala caatii keessa keemikaalota akka kaatinoonii fi kaatiin kan jedhaman kan nama dadammassaniif sammuu namaa dadammassan yookaan immoo stimulating effect qaban ni jiru. Innis keemikaala amfitaamiin jedhamu wajjiniin wal fakkaata yookaan effektiin isaa haalli isaa wal fakkaataadha jechuudha. Egaa faffaca'iinsa isaa yeroo ilaallu caatiin yookaan jimaan baay'inaan kan oomishamu biyyoota baha Afrikaa fi biyyoota baha giddugaleessaa yookaan Araboota yommuu ta'u, biyyi Itoophiyaa biyya mukti jimaa kun jalqaba keessatti argame jedhamee fudhatamaa jechuudha. Kanaaf yeroo si'anaa yoo ilaalle biyya Itoophiyaa guutuu keessa caatiin yookaan jimaan baay'inaan faffaca'ee yookaan immoo uummanni utuu itti fayyadamuu ni agarra naannolee hundumaa keessatti jechuudha. Akkaataa qorannoolee riiserchii fayyaa taasifamaa jiranitti yookaan akkaataa isaan mul'isanitti yeroo ammaa kana baay'ina dhibbentaa namoota caatii yookaan jimaa qama'anii akka Itoophiyaatti parsentii dhibba keessaa 48.6 yookaan dhibbentaa namoonni 48.6 ta'an caatii ni qama'u jechuudha. Akkaataa qorannoo fayyaa faffaca'iinsa fayyaa fi kenniinsa tajaajila fayyaa biyya Itoophiyaa qorannoo yeroo yeroon geggeessutti taasifameen yookaan akkaataa EDHS'n 11 taasifameen baay'inni dhibbantaa namoota caatii nyaatanii yookaan immoo jimaa qama'anii parsentii 38.3 yoo ta'u, dhiironni parsentii 27.3 fi dubaraan yookaan shamarran immoo parsentii 11 akka ta'e ni mul'isa. Faayidaalee jimaa yookaan caatii nyaachuu yookaan qaamuun qabu maal fa'a? Isa jedhuuf sammuu dadammaqsuu, dandeettii haasa'uu yookaan tookkisa jedhamu dabaluu, baay'isee akka nam tokko haasa'u isa godha jechuudha. Miira gammachuu guddaa ta'e qabaachuu, fedhii nyaataa xiqqeessuu yookaan immoo fedhii nyaataa akka hir'atu gochuu, hirriba namarraa dhorkuu, galii akka madda galiitti fayyadamuu ni dandeenya. Miidhaawwan jimaa qama'uu yookaan jimaa yookaan caatii nyaachuun namatti fidu maal fa'i? Isa jedhu bifa adda addaatiin qoqqoodnee ilaaluu ni dandeenya. Egaa jimaa yookaan caatii qama'uun kallattii sirriin habalakaan miidhaalee fayyaa hawaasummaa fi rakkoo ikoonoomii namatti fiduu ni danda'a. Egaa haala kanarratti hundaa'uudhaan yoo ilaallu inni jalqabaa miidhaa jimaa yookaan caatii qama'uun namatti fidu hirkattummaa qorqalbii keenyaa yookaan psychological dependencyidha. Sammuun yookaan yaadni keenya yeroo hundumaa jimaa argachuu yookaan jimaa akka barbaaduuf akka hawwu kan godhudha jechuudha. Egaa mallattoon kun yoo jimaa argachuudhaa baanne bifa adda addaatiin kan nurratti mul'atu yommuu ta'u, achi keessaa salphaatti aaruu, fedhii nyaataa dhabuu,
gadduu yookaan immoo miirri gaddaa nutti dhaga'amu, qaamni keenya hollachuu, qaama ho'isuu illee ni danda'a. Rakkoo hirribaa dhabuu, hirriba sirriitti quufuu dadhabuu fakkeenyaaf yeroo jimaa hin arganne ta'e yookaan immoo nama museessuu yookaan raffisuu, halkan jeeqamuu hirriba sirrii ta'e dhabuu fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Miidhaa jimaa fayyadamuu yookaan immoo jimaamuu isa kan biraa yeroo ilaallu muudii yookaan qalbiin namaa jeeqamuudha. Muudiin namaa jeeqamuu yookaan qalbiin namaa jeeqamuu, dammaqinsaa fi si'aa'ina qixa sirriidhaan ol ta'e fakkeenyaaf illeeted mood isa jedhamu jira. Hyper active ta'uu yookaan immoo dammaqinsa gara malee fi qixa sirrii ta'een ol ta'e. Kan biraan dheekkamuu yookaan aggression isa jedhamu jiraachuu ni danda'a. Yaadaan dhiphachuu yookaan anxiety inni jedhamus jiraachuu ni danda'a. Miira gaddaa yookaan depression jiraachuu ni danda'a. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu ni danda'a yookaan dhiibbaa dhiigaa ol dabaluu ni danda'a. Dha'annaan onnee dabaluu. Miira gammachuuf gaddaa wal duraa duubaa yookaan maaniik isa jedhamu. Kan biraa immoo nama shakkuu fi amanuu dadhabuu yookaan paraanwaa inni jedhamu jiraachuu ni danda'a. Miidhaa qorqalbii yookaan saayikoosis inni jedhamullee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Ilkaan cabsuu yookaan tottorsuu yookaan dentaal keeris inni jedhamus afaan keessa madaa'uu, foon ilkaanii dhiiguu fi madeessuu, kaanserii afaan keessaa namatti fiduullee ni danda'a yookaan immoo kaanserii afaan keessaaf nama saaxiluu ni danda'a jechuudha. Qorannooleen akka agarsiisanitti qulqullummaa yookaan kwaalitiin sanyii kormaa fi hormoonii testosteroon jedhamu xiqqeessuun hormaata irratti illee dhiibbaa fiduu akka danda'u qorannooleen tokko tokko ni agarsiisu. Fedhii saalqunnamtii xiqqeessuu yookaan immoo fedhii dhabuu, kan biraan dhibee garaachaa yookaan gaastiraayitiisii namatti fiduu ni danda'a. Inni rakkoon kan biraa fedhii nyaataa dhabuu yookaan immoo nyaachuu dadhabuurraa kan ka'e ulfaatinni qaamaa hir'achuu yookaan body massiin gad hir'achuu jechuudha. Inni kan biraa fi dhibeen caatii qaamuu yookaan immoo jimaa qama'uun namatti fidu goga garaa yookaan constipation inni jedhamu jiraachuu kanarraa kan ka'e bobbaan sirriitti ba'uu dadhabuu. Inni kun immoo rakkoo mataa isaa danda'e kan biraallee fiduu ni danda'a jechuudha. Jimaa yookaan caatii qama'uun kun immoo yoo baay'ee kiroonikali yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf turee fi baay'ee rakkoo hammaataa gaafa fidaa dhufe mata dhukkubbii baay'ee cimaa ta'e namatti fiduu ni danda'a. Sammuu keessatti dhiiguu yookaan bleeding in the brain fiduu ni danda'a. Dhibee onnee fi marsaalee dhiigaa fiduu ni danda'a. Fedhii saalqunnamtii dhabuu fi dalagaa saala qunnamtii irratti dadhabsiisuu yookaan gad bu'uu ni jiraata. Dubartii ulfaa irratti ulfaatinni daa'imaa akka xiqqaatu yookaan low birth weight fiduu ni danda'a. Dubartii harma hoosiftu irratti immoo keemikaalli caatii keessatti yookaan jimaa keessatti argamu oomisha aannanii harmaa waan xiqqeessuu fi dubartoonni harma hoosisan akka hin fudhanne yookaan immoo caatii yookaan jimaa osoo baay'ee fayyadamuu baatan ni gorfama yookaan ni jajjabeeffama jechuudha. Namoota dhibee sammuu qaban fakkeenyaaf dipireeshinii namoota qabanitti ni hammeessa. Namoota dhibee sukkaaraa fi kan ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban irrattis dhibee itti hammeessuu ni danda'a. Kanaaf namoonni dhibee kana qaban jimaa qama'uu dhiisuu qabu yookaan immoo yoo qama'aa jiru ta'ellee addaan kutuu qabu jechuudha. Egaa jimaan gama biraatiin immoo qorichoota armaan gadii kana wajjiniin walitti bu'iinsa yookaan immoo interakshinii waan qabuu fi wal duukaa fudhachuun yookaan wal duukaa fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf qoricha ampisiliin jedhamu sa'a lama walirraa fageessanii fudhachuu qabamaa. Qoricha ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaatiif fudhatamu qorichoota qorqalbii darbeef kennaman yookaan antisaayikootik diraags jedhaman faayidaa isaanii xiqqeessa waan ta'e namni qoricha kana hordofu caatii qaamuu hin qabu jechuudha. Kan biraan immoo namoonni qoricha dhiigni akka hin hitinne yookaan antiikoagulaantii ta'an kanneen akka warfaarinii fudhataa jiran jimaa yookaan caatii qama'uu hin qaban. Sababiin isaa jimaan faayidaa qorichoota kanaa akka inni xiqqatu gochuudhaan dhiigni akka inni hititu taasisa jechuudha. Jimaa qama'uun yookaan immoo jimaa fayyadamuun rakkoo hawaasummaa fi qabeenyaa irratti fidu immoo yoo ilaalle naannoo tokko tokkotti akka loogiin yookaan immoo namoota jimaa qama'an hawaasarraa looguun ni jiraata. Qisaasa'ummaa qabeenyaallee fiduu ni danda'a. Kanarraa kan ka'e namoonni ikoonoomikaalii miidhamuu ni danda'u jechuudha. Kan biraan rakkoo hirriba yeroon rafuu dhiisuu irraan kan ka'e hojii idilee irratti yeroon argamuu dhiisuu akkasumas namoota wajjin hojjetan wajjin waliigalanii hojjechuu
Gama biraatiin immoo barattoota yommuu ta'an immoo barumsa isaanii sirriitti hordofuu dadhabuun illee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Inni kun egaa rakkoo kallattii sirriinis ta'e habala kaan jimaa fayyadamuun namatti fidudha jechuudha. Kan biraan caatii yookaan jimaa qama'uudhaaf jecha yeroo dheeraa qisaasessuudhaan yeroo hojjetamee itti galii guddaa argachuu danda'amu qisaasessuu. Kan biraan namootni araada yookaan immoo suusii jimaa qaban araada kan biraatiif kanneen akka timboo yookaan sigaaraa aarsuu, alkoolii yeroo dheeraa dhuguu fi keemikaalota yookaan immoo araadota adda addaa kan biraallee fudhachuudhaaf akka isaan saaxilu yookaan immoo isa kana akka baraniif isaan saaxila yookaan isaan taasisaa jechuudha. Kanaaf kallattii habalakaatiin araada adda addaa akka baran yookaan akka fudhataniif namoota gargaara yookaan namoota saaxilaa jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya. Jimaan rakkoo fayyaa hawaasaa fi ikoonoomii kallattii sirriin fi habalakaadhaan rakkoolee adda addaa waan qabuuf biyyoonni adda addaa kanneen akka biyyoota Awurooppaa gariin, biyyoonni Ameerikaa, biyyoonni adda addaa hawaasni isaanii jimaa akka hin qamaane yookaan immoo akka biyyaatti qorichoota sammuu namaa adoochan kana akka hin fayyadamneef ni dhorkuu jechuudha. Egaa rakkoo hawaasummaa fi rakkoo ikoonoomii akkasumas yeroo akkasumas rakkoolee adda addaa kallattii sirriif habalakaan jimaa qama'uun yookaan caatii qama'uun namatti fidu kana hubachuudhaan namoonni jimaa qama'aa jiru addaan kutuu qabna. Warri kaan immoo jimaa qama'uutti yookaan immoo jimaa nyaachuutti akka hin bobbaaneef of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Faayidaa isaa caalaa miidhaan isaa gama fayyaatiinis gama ikoonomiitiinis gama hawaasummaatiinis gama hundumaatiin sammuun keenya sirriitti akka hin hojjenne dhiibbaa irratti gochuu irratti kallattii habalakaatiin gahee guddaa ni taphata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabna. Jimaa qama'uu akkamitti addaan kutuu dandeenya isa jedhuu fi yookaan immoo egaa rakkoo fayyaa hamaa kana isa namatti fidu kanarraa of ooluudhaaf yookaan ooluudhaaf akkamitti ofirraa kutuu dandeenya isa jedhuuf ogeessa fayyaa mariisisuudhaan akkaataa gorsa ogeessa fayyaatiin gorfamuun gaariidha. Lammaffaan baay'inaa fi yeroo itti fudhanne yookaan immoo yeroo qaamuudhaaf fudhanne xiqqeessuudhaan suutaan dhaabuu ni dandeenya. Inni sadeeffaan murannoo qabaachuu fi hiriyyootaa fi haalota sanaaf nama saaxilan irraa fagaachuudhaan jimaa addaan kutuun ni danda'a. Jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa waan nu dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Sagantaa biraatiin hanga deebinee wal agaruutti nagaatti laayik, sabiskiraayibii fi sheer gochuu hin dagatina. Galatooma.